Shekhar here. I'm so grateful to the IRF that we get this opportunity to ask you some questions. Maqaan kiyya Sheekhaariyaar jedhamam gaaffii akkana akkasi gaafannu carraa nuu kennuu isaaniitiif dhaabbata IRF galatoonfatuun barbaada. Yeroo jalqabaatiif si arguttiin jira. Gaaffii salphaa akkasi gaafatuudhaaf carraa argachuun kiyya hedduu na gammachiise. An daldalaadha. Yeroo boqonnaa kiyyaa amantiilee qorachuun jaaladha. San keessaa inni an qoradhe Qur'aana. Gaaffiin kiyya salphaadha. Waa'ee Aishaa dubbattee turte. Waa'ee isii waan gaarii nu himte. Gaaffiin kiyya salphaadha. Gabaabsuuf yaala. Haasa'u malee eega deebisaa naaf kenniteen booda isarratti hundaa'ee gaaffii dabalataa akka gaafadhuuf carraan akkanaaf kennamuun barbaada. Rakkoon qabu itti fufi. Galatoome Sahiha Muslim kitaaba afraffaa hadiisa 2127 irratti akkana jedha. Gabaabseen siima rasuulli lapheerra na waraane sunis na dhukkubse jettee dubbatte Aishaan Mishkaat al-Masaabii mujallada lammaffaa fuula 690 irratti akkasumas Sahiha Muslim kitaaba saglaffaa hadiisa 3506 irratti ammallee qabxii irraa barbaaduun siima. Umar nabiyyatti waa himuu barbaade. Isa kofalchiisuu barbaade osoo intala Khadiijaa laaltee natti tola. Isii mallaqa na gaafannaan ol ka'ee morma isii dhahe jedhe. Ergamaan Rabbiitti seeqee anas na marsanii jiru na gaafatanii jiru jedheen. Kana booda Abubakar gara manaa deemee Aishaa kabale. Umaris Hafsaa waanuma wal fakkaataa godhe. Bakka kanatti wantoota wal fakkaatan argaa jirra. Qur'aana suuraa afraffaa ayaa 34 irratti dhalaa dubbii jaarsaa dhagayuu didde qixaata Rabbiitiin sodaachisaa. Isiin oodaa bakka hirriiba irratti irraa fagaadhaa rukutaa jedha. Akka haasawa kee irraa dhagahetti dhiirafis dubartiifis adaba wal fakkaataatu jira. Garuu wanti bakka kanatti barreeffame kun na hin quubsine. Kan hin gaafatuu barbaadu yoo jaarsi balleesse hoo tarkaanfiin dubartiin akka fudhattu isiif kenname jira. Dhiirri akka dhahu ajajameera. Dubartiin hoo? I'm not contending whether they should be beaten or not. My point is, what is the right of the woman if the man is wrong? Because he gets to beat her up. Obboleessi gaaffii bareedduu gaafate. Eegaan deebisaa siif kanneen booda gaaffii dabalataa akka gaafattuuf siif hayyameetiin jira. Obboleessi hadiisa Sahiha Muslimii fi Mishkaat Masaabii keessa jiran nuuf hime. Hafsaa fi Umar maal akka walii ta'an ni beektaa? Lakki waan san keessa gasseeneen qoranne. Aishaa fi Abubakar hoo Rabbi isaanirraa haa jaalatu maal akka walii ta'an ni beektaa? Yoon dogoggoruu baadheef abbaa isiitti natti fakkaata. Sirriidha. Amma gaaffii si gaafachuun barbaada. Ati fuutee jirtaa? Eeyyen. Fuutee jirta. Intala qabdaa? Lamaan qaba. Jannata seenuun hin danda'a. Lama qabda. Bareedaadha. Mee maal jette? Jannata seenuun hin danda'a. Lakki yoo seeraan isaan guddiste jaalalaa fi mararfannaan eegee yoo guddiste yoos jannata ni seenta. Amma yaadadhe qoosaaf hin jedhe. Kun dalagaa gaggaarii waan jaamsani. Iimaanaan malee jannata seenuu hin dandeessu. Kanaafuu jannata seenuudhaaf ijoollee dubaraa ta'e lamaan seeraan guddisuun cinatti seera Qur'aanaa fi hadiisa sahiha hordofuun mu'mina ta'uu qabda. San eegaan deebisaa siif kanneen booda irraa dubbanna. Inshaa Allah. Hayyee gaaffii salphoon si gaafachuu barbaada. Intalti ta'e fooqii sadarkaa 10 qaburraa osoo utaaluu barbaaddee maal goota? Yoo ajaja kee fudhatuu diddee hoo maal goota? Naa galee jira. Siif galee jira. Gaariidha. Annama addaati Supermaan fooqii tanarraa utaaluun barbaada. Abbaa kiyya Supermaan yookiin nama addaa ta'urraa na dhorkaa jirtaa yoo jettee hoo maal goota? Nin dhaabsisa. Yoo barbaachise yoo isiin utaalu malee jettee balaa buuste ni kabalta mokkam? Karaa biraatiin jijjiiruuf yaala. Maaf akka obboleessoo yoo isiin fooqii 10 utaaluu barbaadde nin dhaha. Yoo barbaachise abbaan gara laafeessa ta'uu qaba. Ergamaan keenya jaalatamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namni Allah fi ergamaa isaa hanga lubbuu ifii jaalatu caalaa hin jaalanne hin amannee jedhan. Eeyyen. Namni Allah fi ergamaa isaa lubbuu ifii caalaa hin jaalanne mu'minaa miti. Seenaa keessatti yeroo dubartoonni abbaa warraa isaanii kabajuu didantu ture. Nama birootii miti. Ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam kabajuu didan. Umar ibn al-Khattab Rabbi sarraa haa jaalatu akkasuma Abu Bakr as-Siddiq Rabbi sarraa haa jaalatu. Joolleen dubraa isaanii wayita Rasuula sallallahu alaihi wasallam rakkisan arkanii jiran. Isaan soddaa Rasuulaati. Rasuula akkaan jaalatan. Joollee isaanii caalaa qofa osoo hin taane lubbuu isaanii caalaa jaalatan. Yeroo hedduu joollee isaanii dhahanii jiran. Dubbiin ati amma nuu fidde mudannoo yeroo kamii akka taate hin beeku. Intalti tiyya hangam yoo tuffatte ergamaa Rabbii cinqiti jechaa turan. Isaan abbaa waan ta'aniif mirga dhahuu ni qaban. Anaafisii himiti
jarri lachuunuuf haadha mu'mintootaati. Haawwan warra rabbitti amananiiti. Haa ta'u malee isaanis ilmuma namaati. Dubartoonni ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam ilma namaa haawwaniif fakkeenya gaariidha. Haa ta'u malee ilma namaa waan ta'aniif waa balleessuu ni danda'an. Akkuma dhaamsa qur'aanaa obboleessi keenya jalqaba irratti nuuf qare kan suuraa annisaa suuraa 4 ayaa 32 irra jirutti mirga walqixaa barbaadu. Suuraa ahzaab suuraa 33 ayaa 28 irratti dubartoonni rasuulaa sallallahu alaihi wasallam qananii addunyaa tanaaf barbaanna. Jireenya hiyyummaa tana keessa maaf jiraanna jechaa gaafataa turan. Rabbiilleen yoo isin qananii dachii tanaa barbaaddan isiniif kanna garuu jannata hin seentan je'ee rasuulatti hime. Aayaan qur'aanaa bakka sanitti isin bilisoomsa ja'a. Isin hiika qananii dachii tanaa ni argattan garuu akhiratti jannata hin argattan jechuudha. Dubartoonni rasuulaa kana booda tawbatanii rabbiilleen tawbaa isaanii qeebalee jira. Bakka tanattis hiikaa isaa akka galumsaatti ilaalla. Fooqirraa utaaluu caalaa ergamaa rabbiitti jallachuutu hamaadha. Intalti tee yoo fooqirraa utaalte ni duuti. Hangasuma waliigallee garuu faallaa ergamaa rabbii deemuun irra hamaadha. Deebisaa harkattee Gaafin kiyya mallee hin deebine qabxiin naa kaafte naaf galaa. an deebisaa tiyya hin xumurre. Hayyee itti fufi. Gaafin kiyya haalan salphaadha. An deebisaan xumurre. Hayyee. Gaafin tee kutaa lama qabdi. Lammaffaa irratti aayaa qur'aanaa suuraan isaa suuraa 4 ayaa 34 irra jiru kan waa'ee haadha warraa dhahuu nuuf kaafte. An dura gaafii jalqabaa fixeetiin isatti dhufuufi. Yoo akkas hin taane Zaakir deebisaa walakkaa qofa deebisee jetta. Deebisaan ammasiif kanne ta kutaa duraati. Tan hadiisa irratti hundaa'uun gaafatte. Kutaan itti aanu suuraan isaa suuraa 4 ayaa 34 irratti argama. Eega arrijaalu qawwaamuuna cala nisaa dhiirran qawwaama dubartootaati je'een booda yoo ajajamuu didan isaaniin oodaa sanitti aansuun bakka ciisichaa walirraa fageessaa jedhe. San booda jecha afaan arabaatiin daraba ja'u yoo'ahu suuta dhawaa ja'u fayyadame. Ibn Abbaas rabbi sarraa haa jaalatu wayita dubartoota dhawitan tokkoffaa fuula dhahuu hin qabdan lammaffaa qaamni isaanii dirmammaahuu hin qabuu jedhe. Dhimma kanaaf fakkeenya hoggaan kan haadha warraa dhahuu jechuun siwaa kaan yookiin rigaa muka ilkaan ittiin rigataniin dhahuu jechuudhaa jedhe. Akka bara kanaatti ammoo maarrabiidhaan tumaa jechuun wal fakkaata. Haadha warraa ta'e yoo maarrabiin dhoyti fakkeessu jechuudha. Qaama miidhuu jechuu miti. Haadha warra fi qaama miidhuun islaamummaa keessatti dhoorkaadha. Fuula keessa haalaan dhahanii fuulli isii akka iitahu godhuun hin ta'u. Isiinis madaa san laalaa hanga fayyitutti torbaan lamaaf isuma yaadatti. Islaamummaa keessatti haadha warraa dhahanii miidhuun dhoorkaadha. Daraba jechuun suuta dhahuu jechuudha. Dhahuun duratti ammoo jalqaba akka dogongora qabdutti himuu qabda. Ni sodaachifta. Siree addatti baafatta. Xumura irratti suuta dhoyita. Yakka raawwatame hundaaf adabbiin akkana ta'uu qabdi. Suuta dhahuun adabbii miti sodaachistuudha malee. Wanni kun faallaa isaatiin mudatuu danda'a. Intalti abbaa dhahuu ni dandeeysi. Gaafii ja'uuf deebisaan intalti tee osoo si qabaltee hoo sitti tolaa. Lakki. Maaliif? Walqixxummaadha. Gaafii tiyya siif haa xumuru. Waa'ee walqixxummaa haasawaa jirta. Osoo intalti tee si dhoyte ni jaalattaa? Lakki. Hin jaalattu. Tarii yoo haalaan dulloomtee qalbiin si tuqamtee fooqirraa utaalu malee jettee rakkifte. Isiin si dhoyte ta'uu danda'a. Walii gallaa? Ati fudhachuu didduus an kanaa waliifin gala. An si gargaarutti hin jira. Naaf gala. Sii galaa jira. Garuu na hubataan jirtu. Gaafa dulloomtee qaamaan dadhabdee fooqirraa utaaluu barbaadde. Intalti tee abbaa kiyya hin utaalin sin jetti. Yoo didde si dhahuu dandeessi. Isiin kana waan gaarii yaaddee dalagaa jirti. Fudhadhu. Waliigallee? Amma abbaan warraa niitii akeekachiisutti jira. Yoo faallaa kanaan jaartiin goote hoo namni guddaan irree qabu tokko yoo sitti dhufe ni dhoyta. Namni sii gadii xiqqaa yoo dhufe ammoo ni dhoyta. Garuu yoo namni akka Arnold Schwarzenegger sitti dhufe hoo ni dhoyta. Lakkii. Osoo dhahullee barbaadde nama akka Arnold Schwarzenegger hin dhoytu. Maaliif? Akkuma aayaa san jalqaba irratti ibsametti rabbiin dhiiraaf humna dabalataa kennee jira. Kanaafuu dhiirri dubartii humnaan sodaachisuu ni danda'a. Dubartiin garuu humnaan dhiira sodaachisuu hin dandeessu. Wanni biraa kan isiin godhuu qabdu ni jira. There are other things you can do. Fakkeenyaaf isiin soorata dalaguu qabdi yoo jenne gabaa dhaqee waan barbaachisu bitee fiduun dirqama isaati. Isiin hin dalagu jettee diduu mirga qabdi. Yoo gabaa dheexee bittee fiduu didde hin hojjedhu jechuu dandeessi. Diduu mirga qabdi. Kun mirga isiif kenname. Fakkeenyaaf yoo inni salaatuu dide salaatuun dirqama.
yoo dide suuta jettee abbaa mana kiyyaa yaaboo salaati jettee gorsuun jalqabdi san booda yoo itti dallante mirga qabdi abbaa warraa keetitti dallanuun dhorkaadha yoo rabbii fi rasuulaaf jecha ta'e ammoo ni hayyamama garuu qaamaan itti deemuu hin dandeessu yoo humnaan itti deemte inninis deebisaa kan nuufi danda'a kun isiidhaaf faayidaan qabu osoo haati manaa ta'e kabalaan si dhoyte itti calliftaa kanaafuu wanni hubatuu qabdu tumaan as biratti himame tumaa fakkeessaati miidiyaaleen warra dhihaa ammoo tumaa tana akka waan fuula madeessuutti haasawaaf dhiyeessan haadha warraa teessan dhahaa qaama miidhaa kan jiru hadiisa keessaas hin jiru sababa kanaaf islaamummaan karaa jireenyaa irra gaariidha jenna akkamitti haadha warraa ta'e faana akka jiraatuu qabduus karaa siif kaaya deebisaa siif kana je'eetiin abdadha yoo gaafii dabalataa qabaatte gaafachuu dandeessa. Is the best way of life. It shows you how to lead life with your wives also. Hope that answers the question. If you have any counter question, you're most welcome, brother. Yes, actually 2 Eeyyan points. gaaffilee lamaan qaba. Inni duraa dubbii jecha darabaa jiru irratti xiyyeeffata. Darabaa jechuun suuta dhahuudha jedhama. Akka hiikaa diikshinarii irraa hubadhetti jechi darabaa jiru jecha idrib jiru irraa dhufe. Yoo sirriitti ilaalte jechi kun karaa lamaan faayidaa irra oola. Inni tokko walaloon mana dhahe jechuuf tajaajila. Inni duraa walaloon mana dhahuu jechuudha. Hiikan lammataa immoo yeroo 12 Quraana keessatti himameera. Second, which is used 12 times in the Quran, Strike is the off, what you said, strike off, physical huh? action of striking. maal mana dhahuu jette Strike up Walaloo mana dhahuu. walaloo mana dhahuu Walaloo mana dhahuu dubbii fakkeessatti yookaan metaphoric. action of striking. It's used again in Surah. Inni lammataa immoo qaama dhahuudha. Jechi kun suuraa 8ffaa ayaa 12ffaa irratti ibsamee jira. Sunis rabbi malaayikotaan mataa dhahaa irraa muraa jedhee ajaje. Quba kuffaaraa irraa muraa jedhe jechi wal fakkaataadha. Jechi darabaa jedhu bakka tokkotti dhahaa salphaa jedhamee ibsame. As biratti hoo dhahaa hamaa jedhamee akkamitti ibsame? gaafii bareedduudha Very good. Gaaffiin lammataa sahii Bukaarii mujallada 7ffaa hadiisa 715 irratti dubartiin kabajamtuun Aayishaan dubbii tana dhuguman jedha. Aayishaan hayyuu guddoodha. Waa'ee isii dubbiseen jira. Hadiisichi kana jedha. Dubartiin takka uffata magariisa uffattee gara Aayishaa dhufte. Qaama isii kan tumamee gama magariisaatti jijjiirame itti mul'isaa himannaa dhiyeeffatte. Yeroo sanitti dubartoonni yoo miidhaan isaanirra gahee wal gargaaruun aadaadha. Yoo jaarsi isaan tume walitti himatu. Wayita ergamaan rabbii dhufan Aayishaan dubartoota mu'uminaa caalaa nama rakkoo hamaa dhamdhamen argine. Laali gogaan isii uffata isii caalaa magariisa ta'eeraa jette. Gaafin kiyya kan lammataa kana. As a believing woman, look, her skin is greener than her clothes. That was my second part. gaafii lammeessoo tana jalqaba irratti siif deebiseetiin tan jalqabaa ammoo lammaffaa irratti siif deebisa Ayyee rakkoon qabu. Complaining to the Prophet that somebody has done. Aayishaan namni wahii dubartii tana miidhuu himutti jirti. Hadiisni nabiin sallallahu alaihi wasallam tumamuu isii san deeggaree jira hin jiru. Hadiisa biraa wayita dubbistu. Nabiin sallallahu alaihi wasallam haqa isii eegsisuu isaa hubatta. Hadiisni ati amma nuuf himte. Namni wahii dubartii san dhahee rasuulli ammoo tumamuun isii sirriidha jedhee hin jiru. Aayishaan radiyallahu anhaa dubartiin tun miidhamtee jirti jettee himaa jirti. Dubbiin jirtu tana. Aayishaan dhimma kana nabitti himuun isii miidhaa dhaqqabde san mormuu isii hubachiisa. Malee yaa ergamaa rabbii waan gaarii tokkoon arge. Dubartiin takka tumamte hin jenne. Aayishaan rabbii sirraa haa jaalatu dhimma san nabitti dhiheessuun isii miidhaa dhaqqabe san balaaleeffatu isiin hubachiisa. Namni tokko hanga qaamni bifa jijjiiratutti dubartii tumuu hin qabuu kan jedhu hadiisa kanarraa hubanna. Garuu laali dubbiin isiin as biratti dubbatte an hanga dubartoota mu'uminaa kan rakkina hamaa dhamdhame hin argine jedha. Anaa miti dubbii tan Aayishaatu jedhe. Kanaafuu yeroo Nabi Muhammad sanitti dubartoonni rakkoo jabduu keessa turan jechuudha. Time of Muhammad, that women were really in very, very bad shape, even though. You know, as there are Hadiisa mu'mina keessaa hanga Bilaal nama dararaa dhamdhame hin arkine jedhuutu jira. Dararaan inni dhamdhame maalinni hogganaa isaatu isa dararaa ture. Rabbiin tokko hin je'in yoo rabbiin hedduudha jette siin dhiisa jechaani ture. Bilaal rabbi isarraa haa jaalatu biyyee oowwitu irra ciisee cafaqamaa du'uu filate. Arrabbitti hin kafaru. Laa ilaaha illa Allah Muhammadan Rasuulullah. Allah malee kan haqaan gabbaramu rabbiin biraa hin jiru. Muhammad ergamaa Allahaati jechaa ture Bilaal. Dararaa isa mudataa turte san aamiin je'ee fudhate. Haga Bilaal dararame caalaa mu'mina dararaa dhamdhame hin arkine jechuun kiyya. Dararaan Bilaal mudataa ture sun sirriidha jechuu kiyyaa miti. Dararaan isarra geesse sirrii miti. Garuu inni mu'mina dararaa san dhamdhamuu filate. Dubbii tana laallee gara sharhii deemuu qabna. Fathul Baarii banuun
dubartiin sun eenyutu isii miidhe nama isii gabroonfate isiin gabra turte sharxii ilaaluu qabda an nama hadiisaatii miti an gaafii ta'eetiif waan deebisaa ta'u sitti himaatin jira ati sharxii irra deemtee ilaaluu qabda eenyutu isii tume maaliif tumamte isiin eenyu abbaa warraatu tume abbaan warraasii mu'minaa sababaan kumaatamaan lakkaa'aman jiraachuu danda'an waanuma garuu dhiifamanaaf godhe mishkaat al-masaabii yoo dubbiste sheekariyaar si duubaan nama hedduutu jira gaafii kee gabaabsi jechoota muraasaan dhiheeffadhuu fixi ati amma waraqaa guddaa of harkaa qabda namoonni hedduun kan waraqaa xiqqoo qabatanii hiriiran natti mul'atu kanaafuu haala ammaa kanaan hayyamuu hin dandeenyu kun yeroo wal falmiitii miti yeroo gaafii fi deebisaati amma gaafii kee hima 4 fayyadamii dhiheeffadhu deebisaa Dr. Zaakiriif dhiisi dubartootaa fi namoonni hiriiranii jiran yoos carraa argatuu danda'u amma sa'aatii 1 fi daqiiqaa 12 qofatu nuuf hafe ati ammoo daqiiqaa 20 fudhatteerta durarratti gaafii lama gaafatte san deebisaa siif kanneetiin jira san irratti hundooytee gaafii dabalataatiin gaafachuu barbaadaa jette amma immoo gaafii dabalataa san irratti hundooytee gaafii biraatis gaafatte gaafii 100 osoo qabaattee deebisaa siif kanuu natti hin ulfaatu haa ta'u malee seerri amma qabnu gaafii takka gaafadhuuti hiriira duubatti deebi'e kan jedhu kana gaafii lama gaafatteetiin deebisaa siif kanne gaafii dabalataa jettee gaafatte ammaas isarratti gaafii biraa idaati laal anaaf rakkoon qabu nin jaaladha eega sagantaan tun xumuramteen booda gara duubaatiin qoottu inshaa Allah gaafii ta'e hundaaf deebisaa siif hin kanne I want to ask you, after I answer your question, what will you do? Will you believe in the religion Hazrat Aisha believed? an wahiin si gaafachuu barbaada yoon gaafilee ta'eetiif deebisaa siif kanne maal goota hayyee amantii Aishaan amante sanitti amantaa gaafii tokko qofaa miti qabxiilee hedduutu jira inshaa Allah hunda siif hin deebisa meeqa ifa harkaa qabda 10 20 50 moo 100 hangame santeenyit mari'anna tilmaamaan meeqa eeyyennin qaba tilmaaman muraasa 10 20 100 kuma 10 hangame tilmaamaan muraasni hangame How much? 5 or 10? tarii gaafilee 100 gaafilee 100 qabda obboleessa eega sagantaan tun xumuramteen booda waliin teenya tolee gaafilee ta'e 100 nu barreessi inshaa Allah hunda siif deebisuudhaaf yaala I will try and answer everyone. hayyee Request you. We'll spend the full night. halkan guutuu waliin dabarsina anaaf rakkoon qabu sababni isaa ati nama dhugaa barbaadu anillee nama dhugaa barbaadu dalagaan tiyya dhugaa ifoomsuudha an hayyuu ta'eetii miti garuu gaafilee ta'e 100 nu deebisuudhaaf yaala garuu gaafii 100 ni qabda je'ee hin yaadu amma gara gaafii ta'e dabalataa sanitti haa deebinu Coming to darabaan hiikaa lama qaba inni tokko mataa muruu jechuudha isa kamtu sirriidha ja'a gaafiin kiyya kan bu'uuraa sani akkasiimi deebiin ammasiif kan nurratti gaafii biraan gaafatin sababni isaa seera cabsutti jirta an deebii kee mormaa jiru mormaa hin jirtu gaafii dabalataa gaafatte daraba jechuun suuta dhahuudhaa jeetiin siif deebise deebisaas irratti hundooyte gaafii biraa gaafatte ammaaf gaafii dabalataa tana keessatti gaafii biraa gaafachuu hin dandeessu gaafii dabalataa tokko gaafatuu ni dandeessa jenne ati garuu gaafii haarawa biraa gaafatte gara gaafii ta'e tan jecha daraba je'uun wal qabatee haa dhufnu dhahuudhaa jette darabaan kun akkamitti yeroo tokko suuta dhahuu tahee yeroo biraa ammoo morma muruu tahe suuraa Ali Imraan suuraa 3ffaa aayaa 47 irratti Maryam wayita malaa'ikaan Jibriil ilma arkatuuf deemta je'ee itti himu isiin deebistee akkamitti osoo dhiirina hin tuqin ilma arkadha jette osoo dhiirina hin tuqin ilmi akkamitti naaf dhalata jette yoo jecha kana dikshiinarii keetii fi kan biraa irrattis qoratte maayidee dikshiinarii dubbistee jirti jeetiin abdadha dikshiinariin hundi intarneeta irraa ni argama intarneeta keessa seentee yoo barreessite gaafilee islaamummaa irratti gaafataman 100 argatta 100 miti inuu 1000 argatta salphaadha namni gaafii san baase qorannoo hin gaggeessine ta'a yoo qorannoon godhame eenyu abbaa eenyu akka ta'e eenyu abbaa warraa eenyu akka ta'ee fi waan hunda argachuun ni danda'ama intarneeta irra yoo dhayite wantoota kanneen karaa salphaan argatta jechi afaan arabaa masax jedhu hiikaa lama qaba qaamaan wal tuquu fi wal qunnamtii saalaa raawwatuu jechuudha wayita Maryam osoo dhiirina hin tuqin akkamitti ilmi naaf dhalata jette wal tuqaa harkaa osoo hin taane wal qunnamtii saalaa baanti waliigallee eeyyan haaluma wal fakkaatuun qur'aana keessa aayalee hedduutu jira yoo jechoonni hiika lama qabaatan ibsaman tarii lachuu sirrii ta'uu danda'an yookiin ammoo tokko qofti sirrii ta'uu danda'a
hiikaa waan sanii gad fageenyaan hubatuuf hadiisa dubbisuu qabda. Hadiisni ibsa dabalataa qur'aanaa if keessaa qaba. Waliigallee jechi aayaa tokko keessatti himame tarii hiikaa tokkoffaa qabaachuu mala. Jechummaan sun aayaa biraa keessatti ammoo hiikaa lammaffaa qabaatuu mala. Hadiisni ibsa kanaa if keessaa qaba. Hadiisa suuraa Annisaa suuraa 4 aayaa 34 ibsu bira hoggaa dhufnu. Nabiin sallallahu alaihi wasallam wayita haadha warraa dhoytan fuula hin dhahinaa dirmammuu itti hin baasinaa akka nama si waa kaantumuutti tumaa ja'an. An deebii kana siif kanneetiin ture. Ati garuu yaadni kee hundi yaadannoo qabattirra waan tureef deebisaa tiyya irraanfatte. Deebisaa tiyya sirritti dhaggeeffattee yoo jiraatte. Jechi tokko hiika tokko ol yoo qabaate hiikaan hundi sirriidha jechuu miti. Tarii tokko sirrii ta'uu danda'a. Tarii lama sirrii ta'uu danda'a. Tarii hundinuu sirrii ta'uu danda'a. Kanaafuu gara hadiisa Nabii sallallahu alaihi wasallam deebuu qabda. Qur'aanni atiicu Allaha wa atiicu Rasuul Rabbiif ajajamaa ergamaa isaatiifis ajajamaa ja'a. Kanaafuu jechi sun yoo hiikaa takkaa ol qabaate gara hadiisaa deemtee ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam jecha san akkamitti hiikan kan jedhu ilaaluu qabda. Bakka tanatti wayita mormarraa muraa jedhu morma irraa muraa jechuusaati. Bakka tanatti ammoo suuta dhahaa jechuudha. Kanaafuu hoggaa hadiisa qur'aanaaf ibsa dabalataa kan nu dubbistu deebisaa sirrii argatta. Hadiisa saxiihaatiin maletti islaamummaa hubatuun ni ulfaatti. Ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam daraba jechuun suuta dhahaa jechuudha ja'anii barsiisan. Akka nama si waa kaan dhahutti dhahaa fuula hin dhahinaa qaama hin dirmammeessinaa kun qajeelfama rasuulaan kenname. Kanaafuu qur'aana cinatti hadiisa saxiiha hordofuu qabna. Deebisaa siif kanni je'eetiin abdadha. Inshaa Allah eega sagantaan dhumteen booda ammoo kutaa keessummaattiin si eega. Waliigallee Galatoomii anis ni dhufaa. Ijoollee dubaraa lamaan qaba jettee Ilma tokkos nin qaba. hadiisni ilmi jannata si seensisa jedhu hin jiru. Yoo ilmi kee ilma qajeelaa ta'ee yoo du'aa'ii siif godhe inshaa Allah innilleen xurree karaa jannataa si seensisu ta'uu mala. Wanni an sirraa barbaadu dalagaa gaarii cinatti iimaana qabaachuu qabda. Iimaanni ulaagaa gara jannataa nama seensisu keessaa isa ijoodha. Ati jannata seenuuf hawwii waan qabduuf inshaa Allah akka Rabbiin ana sababa siif godhee karaa jannataa akkaan si qajeelcha.